akkam jirtan hundi keessan ilmaan Oromoo cufti baga guyyaa dhaloota miidiyaa hangafticha Oromoo OMN'if isan gahe dursee isan jedhu barbaada. Miidiyaan hangaftichi Oromoo OMN sabaan kan dhaabbate kan sabaan utubamudha. OMN gargaara, OMN deeggara. Hidhamtootni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed, Baqqalaa Garbaa dabalatee kan hiikamuu danda'an qabsoo keenyaan qofa akka ta'e hubadha. Qabsoo kana keessatti ammoo gumaachi OMN guddaadha. OMN jabeeffadha. Ammas irra deebi'ee baga dhaloota waggaa 7ffaa OMN'if isin qabsiisan jedha. OMN gargaara, OMN ofitti qabadha. Qabsaawaa ni bilisoomna. Abdiin kutatina galatooma.